galanni lafaaf samiirratti si qofaaf haa ta'u. Waaqa bara baraa anaaf obboleeyyaan tiyya lafa jirruuf biyya jiru keessatti nu gargaarteerta. Nu tubdeerta. Ayyaana keetti nu dhaabdee jirta Waaqayyo. Waan nu dhaabdeef gooftaa si galateeffadha. Waan nu tubdeef abboo kee Yesuus si galateeffadha. Waan nu jalatteef gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos ittiin guddisee si galateessa Waaqayyo. Maqaa Yesuus ittiin galanni lafarratti sama irratti anaaf obboleeyyaan tiyya Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Gooftaa Yesuus ulfinni siif haa ta'u. Waaqana jalatte si galateeffadha. Waaqana filatte si galateeffadha. Ulfinna si malee Waaqayyo si kenna. Galata si malee Waaqayyo si kenna. Isa si malee Waaqayyo si kennu. Ulfinna si mala. Galata si mala abbaa kiyya. Galanni lafaaf samiirratti. Galanni obboleeyyaan tiyyarraa. Galanni anarraa. Galanni gooftaa keenya isa nuti hojjennurraa si haa ta'u Waaqayyo. Abbaa kiyya si kadhataa jira. Ammaaniif obboleeyyaan tiyya fuula kee dura jirra. Si waaqessuuf jirra. Maqaa kee waamuuf jirra. Ulfinna kee waamuuf jirra Waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoos himee humnaan ayyaanaan Waaqayyo dhuma keessa keenya qaxxaamure. Jireenya tokko tokko keenya keessa Waaqatti qaxxaamure. Dhuguma Waaqayyo humni hafuura qulqulluu maqaa Yesuus Kiristoos obboleeyyaan tiyya maqaa Yesuus humna hafuura qulqulluutiin keessa keenya qaxxaamure Waaqayyo. Humni hafuura qulqulluu amma Waaqayyo to'annoo humna hafuura qulqulluu jala kaasee nu goofta. Abbaayye maqaa kee waamna. Namni maqaa kee yaame akka salphatee hin beeku salphatee qaana hin beeku. Maqaa kee yaame anillee qaana hin beeku fokkifadhee hin beeku Waaqa abbaa kiyyaa. Waaqa jiraata. Mee dhugumaan koo obboleeyyaan tiyya kee tana Waaqayyo lafa isaan jiranitti isaan tuttuqme hafuura keetiin. Ayyaana keetii Waaqa isaan tuttuqe gooftaa Yesuus. Mana isaan keessa jiranitti maqaa Yesuus Kiristoos Waaqa isaan tuttuqe. Abbaa kiyya. Qe'ee isaan jiranitti biyya isaan jiranitti maqaa Yesuus Kiristoos nama addaa ta'anii haa ba'ani. Nama ulfinni kee irraa mul'atu, nama ibiddi kee irraa gabbatu, nama ayyaanni kee isaan gubbaa calaqqisu. Gooftaa si kadhadha. Ayyaanni kee, mul'anni kee, ulfinni kee nama isaan irraa calaqqisu. Waaqayyo ulfinna kee ka isaan gubbaa jiru arganii ka warri ormootaal isaan sodaatan. Ayyaana kee isaan irraa calaqqisu arganii ka warri ormootaa maaltu isaan waliin jira? Eenyutu isaan waliin jira? Maalni inni sirraa calaqqisu kun? Maaloo haa goggoodhu? Maaloo si sodaanne? Dhuguma Waaqayyo ayyaanni kee ulfinni kee gaafa nama gubbaa dhufu ormoota inni sodaachisa. Biyya lafaan rifachiisa, biyya lafaan sodaachisa. Maqaa Yesuus Kiristoos ulfinni kee lafa isaan jiranitti, mana isaan jiranitti, qe'ee isaan keessa jiranitti maqaa Yesuus Kiristoos isaan irra gadi haa dhufu gooftaa si kadhadhaan. Maqaa Yesuusiti. Maqaa Yesuus ulfinna kee isaan irratti ajajeera. Ibidda kee hafuura qulqulluu isaan irratti ajajeera. Hafuura kee qulqulluu isaan irratti ajajeera. Maqaa Yesuus Kiristoos dibata addaa isaan irratti ajajeera. Dhuguma Waaqayyo ulfinna kee kana naa mul'atani. Ayyaana kee naa mul'atani. Dhuguma Waaqayyo si qabatanii haa mul'atani, si qabatanii haa ba'ani, si qabatanii haa galani, si qabatanii haa socho'ani gooftaa. Maqaa gooftaa Yesuus Obaadiyaan mana gooftaa ulfinni kee keessa hin jirre keessa taa'ee ulfinna keetiif adda ba'e, siif adda ba'e, si dhageessi. Maqaa Yesuus Kiristoos lafa ulfinni kee keessa, mana ulfinni kee keessatti mul'anne keessa yoo jiraatan. Biyya gooftaa maqaan kee keessatti dhaabne keessa yoo jiraatan maqaa Yesuus Kiristoosiin sababa isaanii manni sun haa tuqamu gooftaa. Sababa isaanii maatii isaan bira jiruuf qe'ee isaan keessa jiran maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ni haa tuqamtu gooftaa. Abboo kee asii kadhadha. Maatii Pheexifaaraa gaafa eebbisuu barbaadde Yoosefitti argite. Waaqayyo sababa Yoosefii maatiin Pheexifaaraa, manni Pheexifaaraa, qonni Pheexifaaraa, fichaan Pheexifaaraa, moonaan Pheexifaaraa, wanni Pheexifaaraan qabu cufti eebbifamteefi. Sababa Yoosefii, sababa Abdii, sababa Mulee, sababa Siifoo, sababa Masii, sababa obboleeyyaan tiyya, sababa Haannaa, sababa isaanii bakki isaan jiran, manni isaan jiran maqaa Yesuus Kiristoos naa eebbifamu Waaqayyo. Ati mi Waaqa obboleeyyaan tiyya tanaaf simboo addaa isaanii kenni, simboo addaa, ulfinna addaa, ayyaana addaa maqaa gooftaa Yesuus ati isaaniif kenni Waaqa si kadhadhee. Ayyaanni addaa isaan irratti gadi haa dhufu.
Nama addaa ta'anii haa baanu maqaa Yesuusiitiin. Nama addaa ta'anii haa ba'an maqaa gooftaa Yesuusiitiin. Nama addaa ta'anii haa mul'atan maqaa Yesuusiitiin. Nama addaa ta'anii haa mul'atan maqaa Yesuusiitiin. Ayyaanni kee isaan irratti haa buufatu maqaa Yesuusiitiin. Abbaa kiyya. Abbaa kiyya dhugumaan akka ati kana gootuun beeka. Akka ati kana gootuun beeka. Hojjettee argeera Waaqayyo. Maqaa Yesuusiitiin. Marroo obboleeyyaan tiyyaa cadhin jedhin. Marroo obboleeyyaan tiyya lafa adda addaa jiranii cadhin jedhin gooftaa. Chaalenjii adda addaa dabarsaniiraan ta'uu danda'a kaleessa. Qoramaniiraan ta'uu danda'an kaleessa. Jibbamaniiraan ta'uu danda'an kaleessa. Tuffatamaniiraan ta'uu danda'an kaleessa. Har'a garuu maqaa Yesuus Kiristoos ulfinna kee addaa isaanirraa waameera maqaa Yesuusiitiin. Ayyaana kee isaanirraa waameera maqaa Yesuusiitiin. Ibidda hafuura qulqulluu isaanirraa waameera maqaa Yesuusiitiin. Adda isaanirraa maqaa Yesuus Kiristoos ulfinni kee haa calaqqisu. Waaqayyo diqqeennummaa isaanii, xinnummaan isaanii, daa'imummaan isaanii, ijoollummaan isaanii tuffatamin ayyaanni kee ka isaan gubbaa jiru. Maqaa Yesuus Kiristoos isaan irratti haa mul'atu. Isaan irratti haa mul'atu. Ibiddi hafuura qulqulluu lafa isaan jiranitti maqaa Yesuus isaan golgee isaan haa haguugu. Gooftaa namoota ulfaadhu. Hunda keenya nu gargaari. Sagantaa ammaachaa fi hundumaayyuu maqaa Yesuus Kiristoosiin keessa qaxxaamuree al tokko tokko kenna dubbadhe. Ulfinna keetiin siistema jiru, miidiyaa jiru, haala jiru hunda maqaa gooftaa Yesuusitti kennee jira. Ati dura kenna baay'ee maqaa jiraata ilma kee maqaa Yesuusis kadhadha jira ka ati jiru dhaga'e. Amiin. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sin jaaladha. Gooftaa si haa eebbisuuf eebbifame. Amiin. Yaa'u kanumaan walitti qabne waan ta'eef waan ta'u. Yeroon keenya yoo dhume achuutti dhaabne malee waan cinqatii hin qabnu. Gooftaan si haa eebbisu. Siifoo mulee naguma baga nagaan dhuftan. Nagaa galata gooftaan akkam jirtu. Galata Waaqayyo amma immoo obboleessa keenya faarfataa abdii wajjin waaqeffanna. Ashi. Kiboordii fi muuziqaa faarfannaa baay'een danda'a. Yoo na taajjabdan ofii keessanii waan nurra kunneen jee. Faarfannaa faarfataa dastaa sammuu kanuma qofan beekati maqaan kee gooftaa gosa wajjin faarfannaa. Ijoon jalaa kukkutee yoo jiraate kukkutanii too faarfattu. Maqaan kee gooftaa koo arraba koolatti haadhatti akkuma namatti ori waamiin hin oolu hin buluun marfadhu si malee gooftaa koo naan argadhu. Maqaan kee gooftaa koo arraba koolatti haadhatti akkuma namatti waamiin hin oolu hin buluun marfadhu si malee gooftaa koo naan argadhu. Waaqa kenna ta'ee maanzara jabaatee siinan jabsee darbee wanta naatti ulfaatee soona baay'ee caalaa maangootii hundumarraa duwwaatii ka'eera maaqa kennaaf ta'ee maanzara jabaatee siinan jabsee darbee wanta naatti ulfaatee soona baay'ee caalaa maangootii hundumarraa wala bittinsee duwwaatii ka'eera.
Sichi malangaba kanan ittimbonu kalan itindina danu maga ketti wana kana wazunjiru dabadade mi anzara baru Sichi malangaba kanan ittimbonu alangi gudase itindina danu maga ketti wana kana wazunjiru dabadade mi anzara baru Dangara sila balbala chubani rannava yejina tulame azi achilale anabdi kudu kunnawal kitese gopta magagetu ol magi galiza yadati garangu Wekigesizo walmutte mabingu angi jaiva wala dinamo kanusi nangende ol magi galizo yada diga we do the gesizo walmutte mabingu Jaiva Natinapute Abad Kanupe Nangadinakade Gangi Gupta Ai Rajabe Wana Yedu Andale Gangi Gupta Ai Rajabe Echan Wana Yedu Andale Gangi Gupta Ai Rajabe Echanavi Wanajidu Nade Ulmatizu Yada Digarangu Idugizu Walmudila Bingu Kangi Joiva Manadina Puti Anubi Nangendina Padi Old Magi Galisa Yada Idugizu Walmudila Bingu Kangi Joiva Manadina Puti Badakanubi Nangendina Padi Kangi Gupta Vayena Tapi Janavi Vananjiru Lati Kangi Gupta Vayena Lati Janavi Vananjiru Lati Kangi Gupta Vayena Lati Janavi Vananjiru Kangi Gupta Vayena Lati Janavi Gooftaan guddaa isin haa eebbisu. Eebbifamaa akkatti eebbifamtan nan abdadha. Akkam ture? Waaqayyo isa eebbisuu. Eebbifame. Waaqayyo isin haa eebbisu ulfaadhaa. Daqiiqaa 35 irra Waaqayyo keessaa waan nu dubbiftu yoo qabaatte yeroon isaa kan keetii. Gooftaan si haa eebbisu. Baay'inatti. Ana jette. Na dhageesse? Okay. Sagaleen Waan isin kee. dubbiin qabattee natti fakkaate. Okay. Isa jalqabaa isa ganama arge isinii kaaseera. Egaa kadhannaan kee Waaqayyo gara Rihoobotitti akka isin baasuu fi Rihoobotitti akka arginu kadhannaa kiyya. Sagalicha ni dhaga'ella waan ta'eef gaafa dhaga'u
dhugumaan rihooboti lafa diinni kee itti sodaatu lafa ati diina kee jiraatti baqatu odoo hin taane lafa diinni kee irraa si aratu odoo hin taane rihooboti lafa dhaala keetiiti lafa diinni kee itti sodaatu maaloo jedhee lafa diinni kee dhufeetti si jilbiifatu jechuudha. Maqaan gooftaa keenyaa ulfaatu macaaficha seera uumamaa 26 yoo yeroo argattanii dubbifadha. Mee amma yaaluu arginaa fide. Mata duree akkasittu daqiiqaa gabaabduu dubbadhame. Mata duree iddoo inni si kasasu inni si himatu argu deebiin kadhannaa keetii si dhufaan jedhu. Ameen. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Laaptooppii. Adoo inni si kasasu inni si himatu inni sitti hinaafu argu deebiin kadhannaa keetii iddoo inni balbala cufee jiru iddoo inni dabartu jedhu iddoo inni abdiin hin argatu muleen hin argatu siifoon hin argatu masii hin argatu abaluu hin argatu jedhu deebiin kadhannaa keetii bira qaxxaamurtee si bira dhaqqabdi. Ameen. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Dhugaa akkasidhaaf irra labsa. Adoo inni na himatu argu deebiin kadhannaa kiyyaa na bira dhaqqabdi irra labsa. Jedhaa sagalee waasaa dubbadhaa. Labsii Adoo inni na himatu argu deebiin kadhannaa kiyyaa na bira dhaqqaba. Ameen. Jedhaa labsii itti baasaa. Inni si himatu baay'eetu jira. Inni si kasasu baay'eetu jira. Ati labsii itti baasi. Labsii inni sitti baasu ati labsii biraatiin garagalchita. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Inni labsii sitti baasa. Ati labsii biraatti baafta. Gaafa ati labsii biraatti baaftu diinni kee in salphata. Deebii in argatu abdiin deebi'edha. Abdiin haatumaaf malee bu'aatumaaf malee imimmaan masaatti hafa malee muleen kana kadhatee boo'ee siifoo siifoon kana kadhattee abaluu kana kadhatee boo'ee imimmaan isaa dhangalaasa malee deebuma kanaan argatu jedha diinni kee. Ollaa kee taa'ee siinaaf cinaa kee taa'ee siinaaf aduma diinni kee argu adoonni si himatu adoonni daandii jiru hunda bilookii godhee jiru deebiin kadhannaa keetii si dhufti. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Diinni kee sirraa tasgabbayee gabbi jedheetii miti. Adoonni argu adoonni si himatu adoonni si kasasu adoonni daandii cufu adoonni kallattii cufu. Ameen. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Sagandii tokko naa ibsa. Diinni kee si himata. Diinni kee abdiin deebiin argatudha. Mulee ayaatilee argatudha. Abaluun argatudha. Cufeeraadha. Eessa gorta siin jedha. Ati garuu adoo inni si himatu, adoonni daandii cufu, adoonni boolla qotu, adoonni karaa cufu, ati deebiin kee si dhufa. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Macaafa Daani'el. Macaafa Daani'el boqonnaa 10 irraa si dubbisa. Akkas jedha. Boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irraa kaasee akkas jedha si dubbisa. Gabaabduu si dubbisa. Yeroo sanatti jedha. Yeroo sanatti an Daani'el 7 nan boo'eedha. Daani'el maaltu boochisiisinti fakkaata? Mul'ata argee ture. Mul'ata argeennaan mul'ata kanaaf hiikkasaa wallaale deebiitti dhabeennaan hin bu'a. Gaaffii gaafate mul'ata arge mul'anni kun deebiin isaa maa inni hiikni isaa maa inni Daani'eliif mul'anni ni arge malee waan isaa hin beekne Daani'el. Kanaaf Daani'el hin bu'a. Torbee 3. Indom jalqabarraa lakkoofsa tokkorraa deebisee lakkoofsa tokkorraa kaasee dubbisu akkas jedha. Bakka bara Qiroos mooticha Faares keessa waggaa 3ffaatti Daani'el isa
Beelxishaazaar jedhamee sanatti mul'anni tokko mul'ateedha. Ergaan isaas dhugaa fi kan waa'ee waraanaa ibsu tureedha. Hubannaan ergaa sanas mul'ataan isaaf kennameedha. Yeroo sanatti Daani'el 7 sadinan boo'eedha. Waa'ee mul'ata arga kana waa'ee isatti agarsiifame kana Daani'el 7 sadin boo'a. Deebiin hin jiru. In gaafata deebiin hin jiru. Imimmaan isaa dhangalaasa deebiin hin jiru. 7 sadi guuta. 7 sadinan boo'eedha. Guyyaa 21 7 sadi jechuun 7 tokko guyyaa 7 guyyaa 21 jechuudha. Daani'el yoo sana 7 sadinan boo'eedha. Hamma 7 sadan sun raawwatamutti ani nyaata filatamaa tokko illee hin nyaanne. Foon yookaan daadhii wayinii afaan koo hin seennedha. Dibata tokko illee hin dibanne. Bultii 24ffaa ji'a jalqabaatti ani utuu qarqara laga guddicha laga Xegroos irra dhaabadhee jiru ol ilaalee namicha wayaa quncee talbaa irraa hojjetamee uffata sabbata warqee ufaas qulqulluu mudhii isaatti hidhatee tokko fuula koo duratti argee. Nafni isaa akka birillee, fuulli isaa akka balaqqee, iji isaa akka guca boba'uu, irreef miilli isaa akka naasii dibamee cululuqee, sagaleen isaa immoo akka sagalee namoota baay'ee turedha. Namni mul'ata sana arge anuma qofatu namoonni na wajjin turan hin argine. Garuu sodaan guddaan isaan qabatee baqatanii dhokatan. Kanaafuu ani mul'ata guddaa kana ilaalaan kophattee hafe. Humna nan dhabe, fuulli koos hin geeddarame, nan laafes. Kanarratti an utuu inni dubbatu nan dhaga'a. An akkumaan isa dhaga'een adda kootiin lafatti gombifame irriibni cimaan na qabe. Ergasii garuu harki tokko na qabee utuu an holladhu harkaaf jilba kootiin na dhaabe. Innis harkaaf jilbaan dhaabachuu hin dandeenye. Harkaaf jilba kootiin na dhaabe. Innis yaa Daani'el, ati kan akka malee jaallatamte. Akkas jedheen ergamaan kun. Ati yaa Daani'el, kan akka malee jaallatamte. Dubbiin an sitti himuuf jiru sirriitti qabadhu. Angara keetti ergameeraatii ol ka'i jedhe. Anis yommuu inni waan kana naan jedhetti hollachaan ka'ee dhaabadhe. Ammas akkana naan jedhe. Yaa Daani'el hin sodaatin. Guyyaa tokkoffaa gaafa ati hubannaa argachuuf fuula waaqa keetii duratti of xinneessuuf murteessite jalqabee dubbiin kee dhagaamee jiraadha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Lakkoofsa 12 akkas jedheen ammaas akkas naan jedheedha. Akkana naan jedhe yaa Daani'el hin sodaatin. Guyyaa tokkoffaa gaafa ati hubannaa argachuuf fuula waaqa keetii duratti of xinneessuuf murteessite jalqabee dubbiin kee dhaga'ameera. Anis deebii isaa fidee dhufeera. Ergamaan guddichi mootummaa Faares garuu bultii 21 na mormedha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Ergamaan Faares guddichi garuu bultii 21 isa morme. Ergamaa deebii qabatee dhufu. Daani'el guyyaa 21 bo'e. Maaliif hubannaa barbaada? Waa'ee mul'ata arge kana. Maal argee? Maa inni hin barbaada? Daani'el hin bu'a, hin gaafata, hin kadhata. Deebiin hin jiru. Guyyaa 21 guutuu samiin calliyetti, lafti calliyetti. Daani'el hin kadhata, hin bu'a, nyaata dhiise, dhugaatii dhiise. Wamarraayyuu adda ba'e. Nyaata filatamaa kamiyyuu Daani'el dhiiseera. Gaaffii gaafata. Maa inni samiin maaf callifte? Lafti maaf callise? Waaqayyo maaf natti callise? Maaf calliise akkasii maa innidha Daani'el? Garuu waan isin ajabaa kadhannaan Daani'el inni hubannaa argachuuf mul'ata argate inni hubannaa argachuuf kadhate sun guyyaa jalqaba inni kadhannaa isaa kadhatetti kadhannaan isaa dhaga'amteef. Guyyaa 21 deebii Daani'el ergamaan mootummaa Faares guyyaa 21 bilookii godhe akka Daani'el biraan dhaqqabu.
Akkasiin Daani'el biraan dhaggan, akka Daani'el deebiin argan, akka Daani'el hubannaa isa mul'ata arge sana hin arganneef chaalenjii guyyaa 21. Bo'aaf imimmaan Daani'el guyyaa 21. Guyyaa 21 chaalenjii godhaa ture. Guyyaa 21 wal mormaa turan. Guyyaa 21 wal lolaa turan. Ergamaa Waaqayyo ka deebii Daani'eliif hubannaa Daani'el kennuuf dhufee fi ergamaan mootii Faares guddichaa jechuudha. Obboleessa kiyya. Ati bara baay'een kadhanne. Gaaffii baay'ee gaafattee deebii isaa maaf dhabame hin jenne. Allabsi tokko sirra labsa. Maqaa ilma Waaqa jiraataa maqaa Yesuusiitiin. Iduma inni si himatu argu. Aduma inni daandii sitti cufu karaa kee cufu dhaggu. Adoo inni himannaa isaan cufamin. Adoo himannaa isaan cufamin. Adoo galmee isaan cufamin. Adoo ati himatamaa jirtu. Adoo ati kassafamaa jirtu. Adoo ati gaaffii keessa jirtu. Deebiin kee dhufee deebiin kee sii deebi'a. Ameen. Gaaffiin kee sii deebi'a. Kadhanni kee sii deebi'a. Ameen. Ati nama amantiiti. Ati nama Kiristoosiiti. Sababa ati nama Kiristoosii taateef akka ati deebiin kee hin deebineef inni chaalenjii si godhaa ture. Inni gaaffii sitti kaasaa ture. Inni ati hubannaa hin arganneef achuma keessaa fudhamtee kaatee maayinni jettee kaatee qabamtee taatu inni si godhu. Inni adoo himannaa isaa itti jirtu ati deebiin kee dhufa. Gaaffiin kee si deebi'a. Ameen. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Gaaffiin Daani'el kan inni deebi'eef hubannaan Daani'el ergamaan Daani'el kan inni dhufe inni isa mormaa ture iduma mormaa jiruuti. Inni isa lolaa jiru aduma lolaa jiruuti. Inni isa gaafatee jiru aduma gaafataa jiru ergamaan Daani'el. Daani'eliif deebii qabatee dhufe Daani'eliif deebii dhufee itti hime. Mul'ataaf ogummaa isatti arge sana waa'ee hubannaa isaa dhufee itti hime. Waa'ee yaadanni arge waa'ee maalii akka inni arge. Waa'ee bara dhumaa ta'uusaa barri maaltu maal ta'ee kan dhufe itti hubannaa isaatti itti beeksise jechuudha. Boleessa kiyya maqaa Yesuus Kiristoosin sirra labsa. Inni si himatu adoo si himatu. Inni galmee baay'ee sitti galmee isaa himannaa isaa gubbaa jirtu. Waaqayyo deebisaa laakkaa'ee si deebisa. Laakkaa'ee 1 2 3 4. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Ati callaan fuula Waaqayyoo duraan ka'in. Ati callaan fuula Waaqayyoo duraan socho'in. Asirraa maal hubanna seetan? Daani'el guyyaa 21 guutuu fuula Waaqayyoo dura imimmaa ila isaarraan qorre hin bu'a. Guyyaa 21 guutuu hin bu'a. Maaliif haga deebii isaatiif guyyaa 21 kana nyaata filatamaarraa dibatarraa adda baay'ee Waaqayyoon kadhata fuula Waaqaa barbaaddata. Haga Waaqayyo deebii isaa deebisutti. Haga deebii Waaqayyo haga hubannaan mul'ata argisu isaa kennamutti. Inni kadhateera. Deebii isaa garuu isaa deebiteerti. Deebii isaa isa bira dhaqqabuu hin dandeenye. Daani'el hubachuu hin dandeenye. Maaliif bilooki ta'e? Biyya lafaattu bilooki godhe. Biyya lafaa isatti yaadde isa sii deebii iyyuu bilook sirraa gooti. Obboleessa kiyya ati dhaabadhe. Deebiin kee inni si himatu adoo si himatu inni galmee baay'ee sitti banne adoo galmeen baay'een jiru deebiin kee sii deebi'a. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Galmeen Daani'el cufameetii miti kan deebii isaa deebi'eef. Galmeen ni jira. Ergamaan guddichi Mikaa'el dhufee ture. Ergamaa Daani'eliif deebii qabatee dhufu sana gargaarsaaf. Isa achi dhiisee dhufe. Ergamaa guddicha ergamaa Mikaa'el achi dhiisee ergamaan sun gara Daani'el dhufe. Lammaffaa achi deebi'e. Hubannaa argachuu waan qabduuf, deebii argachuu waan qabduuf, ogummaa argachuu waan qabduuf, itti kadhachuu waan qabduuf kanaaf dhufe amma achi deebi'a. Isa kana isa asitti sirri barreessi lafa kaa'e ergaa bara dhumaa ergaa sirrii argiteertaa jedheen. Ergaa sirrii, ergaa qulqulluu, ergaa natti argite ergaa dogoggora qabu miti. Isa raawwatuuf jiru bara dhumaatti raawwata. Bara dhumaatti isa raawwatuuf jiru.
akkas jedheen buleessa kiyya waaqayyo isa sitti agarsiise akkuma sitti agarsiiseen si raawwata waaqayyo isa si raawwadha jedhe adu ati isa waaqayyo si raawwadha jedhee bara waaqa bar yeroo waa'ee akkas jedha namoonni waaqi koo akkas naan jedhee ture natti himee ture kana hunda si raawwadha naan jedhee ture garuu amma waaqi cadhiseera maaf cadhiseedha namoonni qandandii kana qabatanii taa'u. Ati waaqayyo eegasatti dubbate biyya lafaa keessa chaalenjiin akka jirtu karaa cufiisa akka jiru lolla akka jiru beeki ati illee fuula waaqayyo duratti akka Daani'eel gadi jilbi. Bakka ifi fuula keetiif atiif waaqni wal argaa wal dubbisaa jilbi keetiif waaqayyo na dubbisu. Gaafas adu diinni kee mormu adu galmeen baay'een banamee jiru deebiin kee dhufee deebiin kee kunooti siin jedha. Abdii furtuu kana dhabdee furtuu kana hoo abdii furtuu kana sii kenna jedhee ture miti. Gaafuma ati hidhatte bari furtuu kana sii kenna jedhee ture garuu chaalenjittu daandiirra naquun namaa ture hoodhu furtuu kee. Ati isa kana na gaafattee turtee fi mana kana gaafattee turtee miti. Ati isa kana irratti ogummaa na barbaadee turtee miti alla sii kenna jedhee ture miti. Guyyaa hedduuf chaalenjiirra ture amma garuu hoodhu. Diinni kee ni arga ati hoodhu. Maqaa waaqayyoo ulfaatu. Amiin. Gaafa Mardokiyoos simatu mannaan gaafa jalqabu guyyaan jalqabu labsiin baay'ee maaliin labsii wanni hundi gaafa xumuramu Mardokiyoosiif siinsiin kennuuf hin jiru. Labsiin baay'eera labsiin kun hin jijjiiramu. Labsiin baay'ee labsii jijjiiramuu miti. Ajajni baay'ee ajaja jijjiiramuu danda'u miti. Mooticha abbaan qalabata qoqqaamee banni qubeellaa mootichaatiin dhamee baay'ee hin jijjiiramu. Gaafa bakka akka biyya lafaatti akka seenaa biyya lafaatti akka seenaa mootummaa Meedoonitti Faaresitti inni hin jijjiira. Yes. Chaalenjii konnekshinatti fakkaate akka seenaa biyya sanaatti akka labsii biyya sanaatti labsiin labsame sun hin jijjiiramuu hin danda'u ture. Maaliif jennaan qubeellaa mootichaatiin dhahamee jira. Isa qubeellaa mootichaa rukutan eenyuyyuu mootichi illee jijjiiruu hin danda'u. Mootichi illee jijjiiruu hin danda'u. Garuu gaafa waaqayyo jedhe gaafa waaqayyo dubbate adu inni kun hin jijjiiramu saba kana lafarraa balleessine abdii lafarraa balleessine akiluu lafarraa balleessine ebeluun lafarraa balleessine adu jedhamu ati bakka ulfinnaa teessa obboleessa. Maqaa waaqayyo ulfaatu. Inni hin jijjiirama. Eenyutu jijjiirannaa isa waaqa isa hunda danda'utu jijjiira. Maqaa waaqayyo ulfaatu. Kanaaf obboleessa deebii kadhannaa keetii aduma inni si himatu arguu tokko lama sadi jedhamee laakkamee si deebi'a. Maqaa waaqayyo ulfaatu. Diina keessaniin adumaati na himattu adumatu galmee baay'ee bantee jirtu adumatu himannaa keetiif ragaa adda addaa dhiyeeffataa jirtu deebiin kennaa deebiteedhaan. Maaliif diinni keessan ragaa adda addaa dhiyeeffata yaada adda addaa dhiyeeffata deebiin keessan garuu isiniif tokko lama sadi isiniif deebi'a. Maqaa waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf ergaan kiyyaarraa aduma diinni keessan isin himatu aduu ragaan adda addaa guuramaa jiru aduu labsiin adda addaa bahaa jiru aduu awwaajiin bahaa jiru aduu sirratti labsamu aduu daandiin cufamu aduu karaan kee cufneerra isaan jedhanii cufneerra hin qaxxamurtu hin dabartu hin argattu aduu bas jedhanii deebiin kee tokko lama sadi afur shan ja'a torba saddeet jedhamee si deebi'a.
Ameen. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Kana akililuu miti. Abdii isinii miti. Waaqayyotu kana godha. Dhuguma kana Waaqayyotu godha. Waaqayyo kana isin godhee jiru dhuguma isiniin jedha. Godhe inni kun raawwatamee argitu. Inni kun hojjetamee ija keessanii argitu. Deebiin keessan bara lakkoofsise. Gaaffiin keessan bara lakkoofsise. Deebii dhabee Waaqayyo kana jedhaan turre. Waaqayyo kana dubbataan turre. Akkas jedhamee Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u, konneekshiniitu baate ta'uu danda'a. Waaqayyoon galateeffannee xumurraa. Ergaan isaa almost qaqqabeera eeyyaadhaa. Irra tajaajilli kan isaan turre Waaqayyo wanta nutti dubbachuu barbaade waan qabuuf isa tajaajiluyyuu akka hin dhumne godhe ta'a. Waaqayyo yeroo tokko akka kanatti hojjetaa. Warri faarfannaan kennameefis hin dhufne, warri kadhannaan kennameef hin dhufne. Numatu kadhatee numatu faarfatee Waaqayyo immoo karaa fuulessa keenya nutti dubbachuu hin dhiifne. Waaqayyo kan ulfaate ta'u Waaqayyo galateeffannee xumurraa. Mulee nuu galateeffattaa laata? Waaqayyo Waaqa keessatti dubbata. Waaqayyo suma dhageenya biyyuun galateef hafuurri Waaqayyo naa galateef, jireenyi keenya Waaqayyo naa galateeffatu. Sagantaa baay'ee nama kan argamu taatee Waaqayyo sun gargaaree yana isaanii baay'ee sa'a akka isa Waaqayyo garaagaraa nuuf dhiyeessee fuula galateef Mulee viidiyoo kechuufamee tariin kukkutaa sagaleen kee baay'ee qulqulluu ta'een dhaga'amu. Viidiyoo keellachuu fi ishee godhiste. Viidiyoo kechuufatee sagalee qofaan illee kan. amma nagama Bareedas ta'e. yoo dhaga'ame Waaqayyoon hin kadhannaa. Waaqayyo keessatti Waaqayyo namatti dubbata. Akka Waaqayyo akka gaariitti diinni akka namni eebbifamu akka namni Waaqayyo wajjin galuun barbaadu. Garuu aangoo diinaa cabsee kaayyoo karoora isaaf yeroo deebi'u laatu yeroo inni nuuf raawwatu waan nuti kadhanne lafa nu isa barbaadutti nuuf argamu jireenya keenya irratti iyyuu baay'ee beekna. Waaqayyoon maqaan gooftaa ulfaatu. Naa Waaqayyo.
keetiin oli bulan. Ara keetiin fayyada. Ara keetiin oli bulan. Ara keetiin fayyada. Ara keetiin bulan. Hulluu fi jeenaa baatee bara hundumaa kan jiraattu Waaqayyo gooftaa keenya. Kanaafuu bulaan koo har'a beellama lamtee irratti waliin waan gaarii isatti nuuf yaadde, isatti nuuf karoorse, sirna akka fudhannuuf haala kana nuu mijeesse. Ati maqaan jikkee guddaadha. Hundumaa kan waaqeffamu si gooftaa. Kanaafuu firoota kana yaa Waaqayyo jaalattee ulfina kee nutti dhiyaate yoo gooftaa baay'ee adda waan fedha garaa kee nuuf gochaa jirta yaa Waaqayyo. Waan siin jennu keessaa yoo jiraate galata nu siif dhiyeessina si galateeffannaa abbaa keenya maqaa Yesuusiin galanni ulfinni bara baraa siif. Kanaaf nuta kana situ gargaare yaa Waaqayyo. Dhugaadha waldaa kana situ gargaare. Akka namni hin yaadne kan hin tilmaamne yaa Waaqayyo. Guddaa sanaan gidduutti nu gargaaraa jirta. Lubbuu keenya utubaa toora gaarii lubbuu keenyaaf laachaa jirta. Kana kan mijeessisu haala kanuun qajeelchee nuuf kaa'isiidha. Yaa Waaqayyo abbaa keenya ammayyuu daddaballee siifannaa galanni ulfinni bara baraa siif haa ta'u. Waan baay'ee qabna fuula kee kan kaa'u yoo ganamaaf galgala. Fuula kee keenya waan sitti boonyu waan sitti himannu dhoksaa garaa keenyaa isa namni nu hin beekne isa namatti hin himanne waan raawwanneera. Waliinis fuula kee banneerra yaa Waaqayyo gooftaati beekta. Isa nuyi caalu isa nuyi yaaddu hundumaa caala isa nuti beeknu hundumaa caala situ harkaa qaba. Waaqayyo gooftaa waan nuuf ta'u hundumaa situ beeka yaa Waaqayyo. Yaa Waaqayyo gooftaa akka kanatti deebii sirraa fudhachaa si dhaga'aa jira. Kun gargaarsa kee maqaa gooftaa ammayyuu daddaballee galata sii dhiyeessinaa galata. Jireenya hafuura keenya situ ijaare. Yaa Waaqayyo hamaa badii adda addaa hundumaa keessa nuu dabarsite yaa Waaqayyo gooftaa. Jiraannee warra si waaqeffatu, jiraannee warra gaarummaa kee dubbatu, jiraannee warra dhalootaaf eebbatu ta'an ayyaana kee nuu baay'ate yaa Waaqayyo gooftaa. Nuuf fannifamuu kee, nuuf du'uu kee, gad nuuf bu'uun kee yaa Waaqayyo gooftaa nu kabajaa jira yaa Waaqayyo. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni galanni bara baraa siif haa ta'u. Sin kadhadha yaa gooftaa keenya kanan dabarsee sitti kenna. Ammayyuu yaa Waaqayyo gooftaa dhaloonni waaqeffatu baay'ee jira. Dhaloonni si galateeffatu baay'ee jira. Dhaloonni dheebuu qabu. Sagalee kee dhaga'uuf dheebuu qabu. Si waaqeffachuuf qabu jira. Garuu haalatu garuu adda addaatu garuu mormii diinaatu jira. Kan hundumaa isaaniitii cabsite yaa Waaqayyo. Rakkina ba'aa hundumaa isaan irraa buuste yaa Waaqayyo. Yeroo gahaa qabaatan akkasii waaqeffachuu danda'an baay'ee. Yaa Waaqayyo gooftaa waldaa kanatti waldaa kana gargaara. Kallattii hundumaan ba'i. Obboloota yoo ganna tajaajilaa jira. Namaa kan tajaajilaa jiran hunduma isaanii ayyaanni keessaa baay'atu. Sagalee isaa akka inni sooru gargaarte kana yaa Waaqayyo gooftaa bu'aa godhatee jireenya keenya irratti akka mul'atu Waaqayyo ayyaanni kennuuf karaa hundumaa ammayyuu ayyaanni isaa kanuma caala yeroo hundumaa hiikee qabatee dhiyaatu yaa Waaqayyo ayyaanni isaa baay'atu Zakoo Abdii warra waldaa kana keessa jiran hundumaa eebbisi mormiin diinaa maqaa gooftaa Kiristoosiin kan cabe haa ta'u. Kallattii kan mormu karaa fakkaanne karaa shakkamne karaa adda addaatiin katee mul'atee wanti nu mormuna dhiiga Yesuus Kiristoosiin sa'aatii kanaa kaasee haa ta'u. Ergamni kallattii kamiiniyyuu nurratti raawwachuu hin danda'in
Yesus Kiristoos hin daangessinirraa kan daanga'e haa ta'u. Afuruuf eebbisi yaana keenuu baay'isi lafa deemnu irra halkan kana rafuuf jiran hundumaattis yaa Waaqayyo gooftaa ayyaana keetiin nuuf Sagantaa keenya qabnee ammayyuu bara baraan wajjin jiraachuuf fedha kee nuuf haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus. Ameen. Ameen. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu.